isin irraa haa qabu rabbiin miila maraa isin haa badhaasu riskii jaalalaa wajjin jiraadhaa jiruu jaalalaa wajjin dubbadhaa dubbiilee tolaa dogoggora walii wal sirreeffadhaa isgorfadhaa walii fudhadhaa wal gaaromfadhaa wal بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تفجر توتا ماتي أمو فري فاميلي باقي جراتم بيقى ربي ساعتي كان نسينجا جتشا إيقا فيديو براتي ولت دتشاني جرا جزاكم الله خيرا جتشا ورني هاروا سبسكرايب قوتن ألفادا حركي كيسان فايا هارجتو كسما باقي نغان ماتي كيت دولمتاني نسينين جدا أمس ديرك أمان وصونتاني فدي كيسا يوتا هي ماتي تايا نسينين جدا سبسكرايب لايكي توقع سنين جتشا واهن obboleeyyan keenya kan social media kanarra deemaa ture alhamdulillah haga tokko bakka godhatee akkasumallee tasgabbaahee jira egaa obboleeyyan kiyya akkuma kanan durallee namoonni gugurdallee dubbataa turan wantoonni namni irratti duulaa jiruuf waan isaan sifadiin qabataniif ustaada kenna ustaada bayaaniin jechuudha namni diin qabu ka barsiisan diin tokko hin dogongoro jechuu miti yeroo garii jechuudha yeroo namni guutuma mataa isaatitti addunyaa tana jibbutu jira jechuudha akkasuma shayxaan illee sanuma afoo jira waan hamaa gaarii namatti fakkeessuudhaan akkasuma jechoonni nama arrabni silumaa lafee hin qabu lafee nama cabsaadhaan lafee nama cabsuu qofa osoo hin taane inumaa gara lubbuu namaatitti baasuuf deematiin hin jira kanarratti ani akka nama wallaala irraa booda tokkotitti wanti jechuu barbaadu kaasatan kabiraati miti jechuudha wallahi ijoollee amantii biraati irraa amantii kanatti dabalaman osoo wama kamiinifuu hamilee tahaniif jechuu kaasatan osoo wahuma tokko irraa argamaniyyuu suuta keessa suutan fudhatan malee jechuudha wanni marri qur'aanumti jechuu gaafa jalqaba gadi bu'u akka jiru kanaan gadi bu'ee waa hundi akka amma deemu kanatti hin deemne jechuu suuta keessa jechuudha sooma fi salaanni harkaanni imaanaa kun shanan bakka takkatti dhufu osoo hin taane suutan gaafa namni adaduma imaanni namaa keessa namaatitti gadi seenuun jechuu namni adaduma imaana godhatuun adaduma diin kanarraa beekumsa godhatuun waan kamuu fudhatuu danda'a akkaataa nama shari'aa nama islaama tahee kaasatan namni diin nama barsiisu diin qofa irraa hin baratan akhlaaqa gaarii irraa baratan naamusa isa irraa baratan hatta namoota jechuudha jireenya gaarii jiraatan haala jireenya irraa baratan jechuudha kanaafi tarii isaanillee umrii kanatti yookaan namni guddaa ta'uu dhabuu danda'a yookaan mootiyyuu jechuu jaalalluu kana nama godhuu dandeetti sanbira taranii isaan mootiyyuu guutumaan guututti sababa lubbuu fi irratti waan akkana raawwachuu barbaadaniif bal'inaan ibsanii jiranii viidiyoo itti aanu hin dhageeffattan warri dhageeftan immoo dhageettaniitu jirtanii jedha ani wanti jechuu barbaade rabbiin bultii nagahaa bultii gaarii isaan haa jiraachisu akkasumallee mootiyyuu jechuudha haga dandeenyen wallahi tokkoon kenna jechuudha nama nutti dhufu tokko osoo akka gaariitti kabajaan ulfinnaan simanne diin kana hatta amaluma namaatirraa namni waa barata jechuudha ana dhugaadhatti kanatu dogongoraadha kanatu mootiyyuu dogongoraa miti jedhullee hin barbaadu hin jedhullee maaliifuu hin beeku jechuudha abbaan murtii anaa miti murtii takkaa godhuu hin danda'u garuu obboleeyyan keenya kan amantii biraatirraa gara islaamaa dhufan osoo naa taate matarratti isaan baadha jechuudha rabbiin isaanii ibsa itti hin dukkaneessin kana jechuun namni yoo xiqqaa guddaan ka waa beeku ka waa hin beeyne itti duule edaanuu amantiin islaamaa akkana edaanuu amantiin islaamaa jaalalumallee namaa ibsu namatti hin dhiiftu waan garagara jedheen namni uf duuba deebi'uu yaala jechuu kana keessatti kufrummaa keessatti nama san deebisuuf sababa tahutu mala jechuudha rabbiin imaana gadi faqoo imaana dhiigan makaa isii haa kennu obboleettiin teenna booneen akkuma beekamu nama amantii biraatirraa amantii sanatti dhufe jechuu amantii islaamaa jechuun amantii irratti dhalatanii yoo lachuu namni haadha fi abbaan namaa eega jijjiiranii namni eega dhalatee uf beeke amantii haadha fi abbaan isaa hordoftu san hordofa jechuudha isiin osuma amantii isii irraa dhalatte amantii wajji dhalatte jechuu islaamummaa namni hin dhalataan malee guyyaa keessa namni namaa hin kennu guyyaa keessa haadha fi abbaa waan garagaraatiin namarraa jijjiiran garuu mootiyyuu isin amantii dhaloota amantii ittiin dhalatetti deebite tanuma namni of jala laala hamileen nama caba jechuudha
kanaaf rabbiin hamilee isin hin cabsinii nama hunda dandahee akka jechuudha. Naasir aanolee sanitti ustaad bayaan illee hundaa dandahee jechuudha. Isillee akka hawwiititti yeroo kanatti ka osoma waggaa waggarraa waa hedduu jedhaniin oduu namaa dhiisanii jarri lamaan jechuudha jireenya ofii uffatanii warra maatii tahan jechuun maasha Allah tabarakallah rabbiin ammallee ija irraa haa qabu. Ammallee boonilleen sandaran tahuu qabdi. Ustaad bayaanillee nama mootuyyuu jechuudha dhugamatti nama diiniti. Nama diin kanaaf gurza bulu nama biyya san keessa taa'ee ijoollee dhibbaata maallaqaawwan onlaayinii kanarratti barsiisaa jiranii rabbiin isaanirraa haa jaallatu. Kanaaf nuti mootuyyuu jechuudha xiqqaate beekaa namni tokko of tuffata jechuudha. Sagaleen tiyya eenyuun na dhagaa hatta koomentimti ati kennitu hamileedha jechuu. Koomentimti namaa kennan afaaniin achi bahanii waa jedhu miti hamileedha. Kanaaf nutilleen ustaada kenna ustaad bayaan abshiruu wanti isin irratti dalagamaa jiru huma nama kanaan dura namoota isin caccaaluu irratti illee dalagame ka isin irratti illee qofa irratti illee dhaabbatuu fi miti ilma namaa kana namarraa ka shayxaanuma fakkaatee deemutu jira. Gammachumaa fi jaalala tana dadhabuu fi shayxaan illee asuu jira. Kanaaf isin daddaayisanii nurraa isin hin daddaayisinii rabbiin istiqaamaa isinii haa kennu. Akkasuma mootuyyuu warri jaalala isiitiif maraate ammallee warri jaalala isiitiif sujuude jettan ani jaalala micayyooti miti mootuyyuu kan sujuude rabbumaa fi kan mootuyyuu waan kana keessa nagalche jechoota namaati jedhanii. Jazakumullahu khairan video hin dhageettanii akkasuma jajjabaadhaa wal jajjabeessaa obboleeyyan tiyyaawanii wanti isinii dhaamu wallahi nama diinii osoo badaa tahillee ajaa'i jedhanii quba ofii muranii hin gatan jedhan. Badaa kamuyyuu osoo tahee ofitti qabuu qabna. Kaasata warri gugurdaan warroonni waa beekan namoonni akka isaanii hiriyoonni isaanii irratti doluu hin qabaman. Wama fedheeyyuu yoo tahe suuta qabanii keessan namni yoo gorfate namni kuni ni yaadata. Namni waa beeku badee namni qur'aana beeku namni hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam beeku namni hiikaa qur'aanaa beeku namni tafsiira garagaraa akkanatti beeku isinirraa fudhata jechuma takka osoo jettanii ni onneen isaanii ni suukanuufti jechuudha. Badhee teennee yoo walitti duulle mootuyyuu inumaa akka namni fagoo as laaluu kagana amantii tana dhufuuf hedhuuyyuu amantii tana jibbuu namatti fakkeessa jechuudha. Isaa kanatu jira waan jedhuuf kanaafi wal jajjabeessuu qabna. Tokkoon kenna kamiinuyyuu wallahi diin islaamaa kun beeytota qofaan asin geenne jechuudha. Maali beekayyoo taa'e yoo barata wallaalan dhufee irraan baratin maal barsiisan beeytonni sun. Kanaafi nuti wallaaluun kunillee jechuudha hamilee isaanii ta'uuf isaan jajjabeessuuf gahee guddaa qabna jedha. Akka obboleettii teessan tan islaamaa takkaatitti baga rabbiin shayxaana jidduu keessanii baasee abshiruu jajjabaadhaa waliin bultii gaarii rabbi isinii haa godhu. Ilmaan gaggaarii ilmaan addunyaa tana jechuudha. Adiin rabbiitiin sochoosan jidduu keessanii rabbi haa argamsiisu. Waan balleesseef dhiifama jedha. Waan dubbadhe kana keessatti kaa ilma namaati ilmi namaa kun dogongora hin dhabu abadan. Kanaafi dhiifama jedha asumaan yoo dogongoree jiraadhe jazakumullahu khairan. Afwallillaahi waan ustaadni jedhan immoo guutuu isaa dhageeffattanii akira viidiyootitti hordofa. Assalaamu alaykum. Biiroon ofaadha. Sheekha fudhannee biiroon nurraa bani jenneeni niqaa hidhadha. Yeroo niqaa hidhadhu halkan san nyaatallee hin nyaanne gammachuu keessa gammachuurraa rabbi kiyyaaf sujuuda bu'e. Namni hoggaan ni'imaa tokko argate rabbiif galata galcha. Wallahi viidiyoo sanarratti hamileen viidiyoo sanarratti na cabte hamileen akka malee viidiyoo sanarratti na cabte hamileen jechuudha. Kaaninan sujuuda rabbiif galata galchee miyyoo tana yaa rabbi kanaa kennite jedhee rabbiif galata galchuuf dhalaadhaaf sujuude ustaada yeroo jalqabaatiif dhalaadhaaf sujuude bu'inaan jeni hamilee akka malee na cabsan. Haa ta'u garuu achirraa suuraan kun deddeemuu eegale. Feesbuuka kanarratti deddeemuu eegale. Akka malee osoo jiru haadha manaa tanallee rabbiin barnoota ishiirraa waa hedduudhaan baree osoo jiru poostii tokko maxxansee jaalalti osoo bifa qabaattee intala warra shawaa fakkaattiin je suuraa hin maxxansine jeetuman dhiise. Yeroon akkas jiru barreeffama sanirraa as baqqaanaaf miyyoo tanatti dudduuluu eegalan. Ani miyyoo tana wallahi akkanitti maatii siitillee jajjabeessatan yaa booniitish hiyyaadin abshir maatii tenteetillee akka maatii miyyummaan tunuu maatii akka meerimte akka isaan jedhanitti maatii teetillee waan isaan barbaadan taanaafi booniitish abshir na jalaa qalbiin caphini jeetan miyyoo tana sossobadhee asiin gahadhee maatillee dubbisanii namoonni dubbisanii
ishin illeen dubbiftee akkasitti fayyan guyyaa isinii dawwalan haa dhufanii jetteen silaa yeroo na cinaa dhaabbatanii aboo baga rabbi si ijaare naan je'an kanatti maal godhan asii narratti duulaan kun hundi narratti gaggeeffame jechuudha waan hin taaneen taphatanii deebee wanni dheengadda hamilee akka malee na cabse keessa suuraa barnoo nama maqallee dha'ullee barbaadu namni hundi wal jalaa sheer godhee hamilee na cabte amma yaa haadha mana tiyyaa na dhiisin jee rabbi suumessa daadhu nima mataan kun shirna jedhe amma of wallaalee akkan godhu of wallaalee tuman bilbiluma kanaa cufee ishittillee hin dawwallee wallahi gadan baatti osoon gabbee kanin sila hadiisa hin beeka garuu haa ta'u dogongoree natti namni edaa maalirraan baradhee namni wahitti yoo itti jabaatte itti hadhoyte malee waa ofi hin najjeesurraan barnoota fuudhan wallahi summa wallahi namni yoo itti hadhoyte malee jaalatee waa illee ofi hin najjeesu dhaggeeffadha hawaasni kiyya warri as jala jirtan taat yoo itti hadhoyte waan keessa turre barnoota keessatti gaafa ganda qaariyaa teenyu gaafa biddeena ganda qaariyaa teenyu sammuun teenya nu jeeqamaatti turte barumsaanis nu jeeqamaatti ture kara tokkoon asirratti ijoollee barsiisaa ture gaafa hawaasni sammuu tiyya na jeeqee nama raachuu kana keessatti akka waan jaalaltii miyyoottuun isa maraacheetti miyyoo tanaatiittu miyyoo tanaaf jecha maraate naan jedhee namoonni waan kana hedduu narratti duulaatti turan leelleen hin jira angaruu miyyoof jechallee hin maraanne miyyoof jechallee ofi hin hajjeefne dhaggeeffadha sammuun tiyya na tuqamuu keessa wallahi jechaa fi gochi namni natti raawwatame natti dhagamurraa kan hanke anama dubbii isinitti illee hin dheeressu hawaasa sassaqii hawaasa bal'aa miyyoon tun isin malee hin qabdu dhaggeeffadha maatii tahaa fi haddara namni sagalee xiyyeetan dhageessan amantaa islaamaa